Abiboche, Facebook Guys, Facebook jala share godheera dhagaa dhageeffadha. Hundi keessanuu yoo viidiyoo badhaa jiru sagantaa bareedaa qabu dhagaa dhageeffadha. Fuudhee jedha. Nama hin jedhu sara hin jedhu. koi akkamitti nama kilooraksii hin dhugee jedhee qodaa kilooraksii ta'an naqee dhuge tokko dubbisu Ati dhugaa fuudhee hiikeera jette moo hin jenne deengadda. Aasaa jiraatti guutuu fanireen waan hin jirre aasaa keessan isinii dhugoomsuu waan hin barbaadu faniin jedha malee waan inni takkaa durba tokko harka fuudhee hin beekuun jedha bara erga akkana. Waa biraa isa fuudhee mina miti ani Ati koo bar fuudhee hiikee jira jennaan deengadda fatiyaan. dhugaa seetaniree haasaa sisi ani koo soba jedhee namarra katti haasaan kuffisu dheetaniree takkaa durba tokko fuuchuu miti intini dhuba jedhee hin beeku maal taate waggaa 16 fuudha daa'ima baran ammallee ummanni kun dinqiidha bara. Guys, anak ke BBC jatuh aja hete. Haasaa maraattuu kamitti fudhataa ati maraattuudha. Abduu Zain sun nama kam Zain namni gaafa Abduu Zain kalamaan nyaatu. Abduu Zain baay'ee miskiina. Abduu Zain nama of danda'ee jiraatu. Abduu Zain nama jireenya ofii iraasee michi dhaabbi koominoof. Abduu Zain በጣም Kanaafuu amma sanuma jedhe Abdusee wanti ati aqaamii kee jijjiirtu hin jiru. Abduseen ati beektu Abduseedhuma sana yoomuu. Macheem Abduseen qayyarsaw no. Nama yoomuu hin jijjiiramu. Gizee nasi akkana jedheeti nasi dubbadhee madeen gadda viidiyoo sun shirna godhanii biyya masana fi jibinaan hin jedhanii. Dhugaa dheettee fudhattee re'atti. Dubbadhee uffatan. Muka gaariitti. Silaafuu bar durbii otuma ta'ee otuma namni fuudhees maal jedhees durbii bara kana eebeluu bar jaartii qabaa miti otuu 10 qabaate namni nama hin jedhu. Namni kan inni jaartii dhoksuuf hin fuune jedhu nama jaartii qabu dhalaan hin jaallattu itti heerumtu jedhanuuf. Ana mootuu siin miileen ofiddee dhuftee na fuudhette iyyuu fuudha dhimma hin qabu waan ta'eef waan hin dhoksu hin qabu otuma fuudhee dhiisu. Kanaafuu ani dhugaan isheetti moo Anuyyuu kan akkamitti akkanatti akka ilaalle akkamitti isin kana. Birrii nyaatee ka'ee dhiise jedhanii jennaan maal na keessa badde siin jedhan na keessa badde. Simi ana kana nan beektu miidiyaa irratti na arguun kosuma dhugumaa feesbuukii irratti na beekta bara 2016 laayivii irratti na beektu feesbuukii irratti yuutuubii irratti. Okkoo si beeka kaa barra Abduu Zain baransiinaa. Namni kaayiroo keessa namni yuutuubii shaqqalatu namni doolaaraa yuutuubii irraa birrii fudhatu birrii namaan barbaada itti yaadda Abduseen otuu dhuguma nama waa dalagaa wa yuutuubii irraas waan argadhu ta'e dhuguma dalagaan qabu dhalaatu birrii kenniteefi jechuu dandeessa. Takkaa qanii tokko an laqa dhalaa birrii tokko saantima ni beektaa si yookiin birrii miti shilingii jedhan sana dhalaan birrii tokko naa kennite na nyaachifte jirtu. Alhamdulillah wanti akkanatti fuulli koo yeroo hunda akka buskutaa ifee bareedu maali hiqiin namaan irra hin jiru namni birrii narraa qabu hin jiru raaseen ciyyee yemminoor sa'uun nama of danda'ee jiraatu jedhan sanatu hindulloomuyyuu baran wanti hindulloomneefuu yaada cinqii akkasiin hin qabu. Hunateenu Abduseen waaliif akkanatti yeroo hunda gammadaa fuulli isaa ifa yoo jettan hidaate irra hin jiru mallaqa dhalaa nyaatee hin beeku of danda'ee jiraatu. Kilaasii xiqqoo kana keessa kunoo mana koo hin beektu ati faaxeeyyoo amma isiin haadha faate mana koo hin beektaati. Hin beektu inni Mana halkan nama jiraatuudhaan. Mana halkan mara waan tun gubbaarra gootee carqii hudduudhaan nama Argitee ilaalilaa akkasi rakkinas yoo ta'e dhokadheen marwaadhaan jedha malee akka warra sooressaa mallaqa dhalaatii mallaqa maaliitiin mukayyafa 3-4 nama bitee jiraatu miti kunumti ragaan. Marwaan jiraatan aan jedhe dhugaadha kun marwaan gubbaa kana jedhu. Mukayyafni mana koo keessan jiru. Hiyyeessummaa koo jaalladheetan argadhu dhabee argadhu nyaadhee dhabu dhiisee nama jiraatu malee nama dhalaatti hirkatee mallaqa dhalaa nyaatee jiraatu miti Abduseen. Never! Abduseen dhalaa irraa birrii nyaatee dhalaatu jiraachiftii hin dandeessanu kana jechuudha. Wallahi. Ani gizee ijoollummaa kootii irraa kaasee hanga hin danda'u yuutuubii irraa taffi jedhee waa meeqa jedhee of danda'ee nama jiraatudha. Akkas. Namni immoo Abduseen birrii na nyaate jettu tokko kottuuti dubbadhume. Hin jiru otoo addunyaa kana guutuu garagalchite Abduseedhaa birrii tokko kennitee taatee abbaa barbaadde fiddee namni Abduseen birrii na nyaate hin jiru. Malee haadha faateetitu barrii si jalaa wara. Tasaa kana barrii natti umuuf. Wallahi addunyaa guutuu waliin dhahati Abduseen birrii tokko na nyaate jennaan kaayiroo kana keessa ana asirratti fideetanii waan hin qabu hundan ofirraa kafalaa. Viidiyoo eddee haasaa babbareedduu kana waraabdannu silaa waraabdanii haasaa koo kana feesbuukii irra gadhiiftanii addunyaa baxabbaxuu qabdu ture. Eddee namni maqaa nama balleessu garuu waraabdanii facaaftu dhugaa seetanii. Abduseen qumaara taphataa birrii isiin hojjettee itti fiddu jetti maaraatuun gabbaate.
እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይወራል? ወጡ ነው በቤኩ ነምኒ አንቁማረ ጀራኑ ከና ዩ ደማ አካን ሱሲራ ቢሊሰተ አዱንያ ቡቱ ቤካ ሱሲን ኮ ቡና ዱጉዳ ዮተ ሰናምኒ ሺሻ ሳቡ ሱሲ ሺሻን ቀቡ ሲጋራን ሳቡ ቁማረ ጀዳን ነመ ጠበቱ ምቲ እኔ ስልኬና ቡና ብቻ ነው ሱሲን ከንኮ ከኔ ቀበው ቡና ቆፍቲ ዳ ሱሲን ኮ ጋይ ታፕ ይጎን Dain kamata kotu senjata. Baku matana sodachi se baka seret daite jennaan agaluun jiru nakennaan jennaan niise Obama na keessatti si argannaan sin dhiiftu yen warabbina sodaachisan Na sodaachisanii. na sodaachise ummanni koomintii alatti hindaatteed lubbuu kee barbaadde yoo ta'e naqennaan jedhan Meeshaa hin qabu jedhanii hagamta dhugaadha. ergi kaayiroo keessa jirti taanaan yookiin obboleettii asii qabdi yoo ta'e suudii keessaa kottu as ergiitii manni koo nan himaa fi dhuftee jarrabdee deebitu kaza wayyoo abdusee maaloo gubadhe gaafa siin jettu kunoo kana aizosh galate aizosh jedheen gaggeessaan ergii rabbeedhi nama akkas jedhu yoo obbo yookiin jaartii qabaate dhiira yoo ta'e miistiin laakii jedhiin jaartiin isaa dhuftee jarrabdee deebitu abdusee basa nasrat itti argisiisee naan dhayxeetti itti ragaa lakkii akka jedhamu miti goboziidha jetteetti adeemtu ergiin Jeeti abduusee baruu barbaadan fatee amma dubbisaa. Fatee lafa isinii jeetti. Fatee hambar jettee bar akkana qabee siree irra gachiibsee bira kute jettee bar abduuseen paastaadha akka paastaatiin laafa fatee arguun minuu dheeressiiti. simi ana kan nama guddaa ana baarsan fedhu laalammaan waa meeqa jettanii akka fatee tuqee maraachuu nan godhina ani immoo nama arrabsuun jaallu dubartii arrabsuun faayin fedhu edheetaniin utuu isin akkasitti maqaana balleessitu callisuu jira Dhugaa dubbattus ta'u gaafan isa dhuguma oromoo kiyya na hubadha wantin fatiyaa deebisuu didee kolfee utuu isin akkasitti waa meeqa halkanii guyyaa sobaa sooftu calliseef seet lij massaadab aloddim shamarran akkasiin hamilee cabuu fedhan soballee soba ofii kiyya ofirraa deebisuu waan hin danda'uuf garuu isi arrabsee hamilee cabuu callisee dhugaan isiniin jedhaan Dhugaa dubbate taabduu seetan gara biraati illee dhagayen. dhugaan isinitti himaa seet lij kan eegaa bataam kibira allaatti amma fatala isiin namni jaarsan qabne kaayiroo keessatti qobaa jiraatu bisootiin mataa bahe yoo waaluu haasee abdussee miira keessa galee waan jedhuun du'aa godhataaf yaa rabbi bultii ijaare maraattee miira keessa galtee haasofte jedheen du'aa godhaaf malee akkamitti nama qobummaan macheessee mana keessa qobaasaa jiraatu waa deebisee fi wajjiniin atakaaroo seenaan ani ko doktora guddaa oromoo barate Nuti warri singiliidha ana asuufatiyaadha. Warri singiliidha. Ummata jaannataati. Gaafii takka malee warra jaannata seenu. wallahi isin otuu jannata keessa jiraatanii illee ari'atamtanii uffata keessan qullaa jahannamatti haramtu akkamitti dubartiin tokko qobaa jiraatti waggaa 30 dabartee kaate Waggaa 30 hin jenne iyyuu ta'a. Ati waggaa meeqa? haadha faate atis jara keessa galtee raggaxam taadhiiti an sin jaalla ati daa'ima qaama si furdate malee yeroo baay'ee umurii kee 24 tti gasii buta dhiisi jaraan wajjin waliin waamamini jara gurguddaatti makaminatti ati laalli qochuu gaar maxxaraat xuru adallam laanchi Ada kon qabu urmii kiyya yoo ma jedhe ngin orma kaayirooti waliin dhawwaame naa malee. waamaminatti ati mallee kuwaatariin jirta kuwaati moo eessa jirtam Isaanii waliin dhawwaame naa malee idmee koo arbaa sittoonni meeshaan sittoonni minne በጣም ነው ወዳለው የምፈልገው ነገር ነው akkasi goota ko garuu ati maaliif namoota tokko raggatta qoy dhiira surree keessatti moo maal jettee dhiira surree keessatti maal ta'e minaamin mudhii gadiin minaamin jettee ijoollee kana raggatta warra koominii si arrabsan qoy maaliif akkasitti dhiirota hamilee cabsitee likkii galchita qoy Naa sanii miti baraan ijoollee xixiqqoo nyaattee iyyuu garaa hin quufne tana aanan gaalaa tana bichaa dhugaa jira. Jala kana dhuftee koomentii naa godhu. naa kennisiin jetti moo qoy otuu ammallee harma haadhaan gadhiisi maal jechuuf naa kennisiin jetti filatii qoy maalitti gochuuf otuma kennitee fi sum dhuguma mee maal godhu Ani kan kakadhee jira lakkan kana booda dhiiraa iyyuu maqaan olii kakadheedha. Salaamtaa iyyuu dhiira fuudhuu dhiisan argine ati. Mitim isa jarramma haadha faatee qanii tokkotuun akkanatti godhe jedhan kun daa'ima waggaa 20 bar maal gochuuf silan ni jirri gaje barreessa kun Malan inshallah guyyaa takka akkas ta'e sammaan itti godhaa. Guys, isin maa taaptaapiin kun nama 300 bakka kanaa maal edna waa yuutuubii waraabbattanii milee amma taaptaap godhaa. Itti aansuudhaan chiistonni lamaan tunni tooppii waan tooppituu qabatanii maal teettan jedhe bar.
Biloogi dhaan isin Mira bijiraati yoo indoomii chiikoo tanyaatti barennaate indoomii ya chiikoo chino ati amma gatii wajjin jaallanneef halkan kaatee sadansaa xaaxaa gootee hojjetattee nyaatti yoo ta'e malee nuti indoomii jaaladhu asirraan indoomii jaaladhu indoomii nyaadhu abdusee indoomii nyaata siin jechaa turturanii warra ajandaa bar namni wama jaallatu namaan jedha warra indoomii jaallatutu iyyuu waan ittiin naan jedhu dhabe abdusee indoomii jedhee natti moggaase bar. Egaa namaatu bara. Ani indoomii maal akka ta'e paastaa ta'e makaroona ta'e iyyuu hin beeku maali indoomiin jedhan kana gaafuma sanan kolfee dhiise garuu indoomiin kun maal akka ta'e amma baruun fedha maali indoomiin uummanni jedhu kun waan akka paastaati. Osoo ati indoomii fayyadamte abdusee indoomii maaliif siin jaarree ambarnaa antanii abdusee indoomii siin jaarree akkamitti firraa dhooltu kee indoomii akka namni siin hin jenne. Oi amma yeroo takka mala goonee si nyaachisuu qabna. Siichi Oromoon nyaatamu hin jiru dhiisi United. Oromoon siichi nyaatamu hin jiru otuma ta'e akkuma kanaan akkuma warra an gurbaa dhiyoo kana san gabbahee Oromoo shaggiroonyaan daggaffaa arguun jedhanii dhugaatti himnaanuma yoo nu gargaare malee dhoksaadhaan Oromoo achi barabbaruun hin danda'amu kana booda. Anamma yoon ka'e rakkadhe Oromoo na dhaggeeffadhaa kolfaatuman isinitti madhaa warri rakkina koo hubattan na gargaartu. Gin alhamdulillah amma yoonaan rakkanne alshaggareenya. Gin otuu rakkadhee dhuguma jireenyi hudhana ga'e kiraay mana waan hin kaffalu dhabee Oromoo daggaffaa arguun jennaan qosoqqosoo halloon isinii jedha dhufe. Bara akkas laatii irra jira barbaqaanii Oromoo morruunyaan bakka daggafna godhaa'inaan barbareedaa bara haala sanii. Akkasitti Oromoon iyyuu bara otuma ka'ee si gargaara itti gammadaa si gargaara fedha isaatiin bakka minim baaraa daamuun daggaffa arguun jennee qosoqqosoo halloo. Na gargaaraati ani immoo waan isin na gargaartan kanaan fuulduratti hin deddeemaa jettaan. Okay, amma ati gaafachaa jirta moo akkam? Ammaaf gaafachuuf hin geenye rabbiin irra rakkisin ammallee fayyaan qaba. In rakkannes bareedan jira wallahi. Tindukum Aarimni Allah. Waltaamam kam? Tindukum sani. Ani nama dhukka qalliitti dhukkubsatu miti ani tuman dhukkubsadhe dhukkuba harka kennee sireera ciisuun jaallu an bakkeen deddeema akkas jedhaatuman fayyaan. Komintii jalatti nama narrabsinaa maalo Oromoo waliin narrabsinaa ol galaatii yaada keessan ibsadhaa manni mana firiidamiitti itti dubbatan waan ta'eef. Warri mana kanatti dhisni warri nama arrabsu osoo rakkoo mataa isaaniitiin qaban bakka kaan jaarsaa jalaa hatamii kaan bakka rakkoo jireenya isaaniiti baddu ani kan nani baabar karaa saachuu baay'ee xaallaa diimattoo nyaani nu rabbashan asubban. Namni abdii raajaalatti siifaduu baatan lakkoon tokko barreeffadhaa seenaa. Amma gargaarsi koomandi poostii jala galee jira yeroodhaafi jedha Jamaal. Anaa keessaa nama doolaara 100 ergi baqqaasaa dhiisiiti Jamaal. Obboleessa kiyya doolaara 100 ergi Jamaal. Erga gargaarsaa fi akkuma kanaan $100 ba'uusti laaqite. Bareeddu Oromoo addunyaarra. Daggafna godhetti otu Oromoon ka'ee Abdusee kana gargaara jedhe meeqannaa guurama itti yaadda fakkeenyaaf tootaalii meeqa argatta itti yaadda dhugaa Oromoon doolaara 100 riyaala 100 Suudiirraa Dubaayirraa walitti naa guure. Wallahi Abdusee na'amani yoo na dhukkubeettee gabbaatee amma na'amani wanta kasiin guuramu hundaa'amsi jalabbatte. Na dhukkubaadhaan jedhaan jiru na dhukkubaadhaan kuyi nyaatameera bara ajandaan na dhukkubaadhaan gadi ba'an okkoo taballaa akkoo bakka darbenne. Amma waa biraa isuma dhugaa yoon hime Oromoo na gargaaraa jedhe meeqannaa guurama. Keessa hin jiru guys ani keessa hin jiru. Okay. Meeqannaa guurama itti yaaddaadha amma gaafiin koo utuun ka'ee na gargaaraa jedhe Oromoodhaan. Akkam jettee na gargaaraa jettee jechuun akkamitti himee fakkeenyaaf. Bakka rakkataan jira birriin dhabee akkan bicuusii daggaffi jedhuuf na gargaara yoon jedhe Oromoon meeqanaa guuruu danda'a. Meeqa guuramaa jettanii yaaddan guys. Meeqa faannaa guuramu meeqanaa. Miliyoona takka guuramuuf miliyoona tokko. Birri miliyoona tokko Itoophiyaa moo doolaara 10,000 jechuudha danuu miti reefun. Abdusee wanti si guuramu hin jiru. Maaliif jennaan boo'uu fi boochisuu hin dandeessu waan ta'eef. Gadi baataniin hojjettanuu maaliif kadhattuu nuun jedha bar. Maal hojjanna jarana waan namni waggaa 10 diasporaa waggaa 10 hojjetu yookaan seeraan kadhanne bar guyyaa 2 arganna maal taatan.
والله hojjechuu irra kadhachuu jechuudha. Maaltaa tan jara keenya sin gowwaadha moo waan diyaasbooraa waggaa tokko hojjetu doolaara 30,000 20,000 guyyaa lama kadhattee seeraan argachuu dandeessa. Hojjedhaa jedha uummanni gowwaan. Indees namni sara. Maal hojjechuudha si kadhannee walitti guruudha man. Haaraanaa jonde. Hojjedhaa inni jedhu kun ikkoo waggaa 10 hojjettee walitti hin qabattu birrii nama jedhaa jiru kan. Way abdusi ati bar ጊዜ haqa dubbatuna taata bar No anselmo haqa waan dubbadhu fanii namni nan jaalla bara kana namni haqa dubbatu hin jaallatamu miidiyaa kana irratti. Wallahi bar amma yoo waan takka dubbatti takka jennaan hinaaftan istaayilii hinaaftan tokko turgeemamu hinaafti yoo dhugaa hinaaftuma siin jaan. Dhugaa bar. Maali baabara nama hinaafta walii jiru. Namni akkamii sadaqatti hinaaf rabbii khaliqatu daadha. Amma yoo horuu barbaadde makii karaa ittiin horan siistama haaraa ajandaa tokko uummataati uummata. An keessa nan seensin. Nan seensin waan akkana keessa achumatti obboleessu. An gizii hunda xarafarra gaararra dhaabbadeen nama laaluu fedhaani. Nan seensin an as keessa achumatti hundi. No amma ijoollee biyya jirtu kan dhaamsa dhaama. Ijoollee biyya jirtu kan dhaamsa dhaama dargaggeessa warra barumsa fixaniif haa hojii dhabdaniif. Karaa gabaabaadhaan baaqwaaraac manga daftaamii ta'uu yoo barbaadan daataa keessan guuttadhaa kaameeraa qopheeffadhaati baadiyyaa keessa deemaati miskiina kanatti kaameeraa qabdanii birrii 100 kennituufi Oromoo maal kunoo miskiinti kun akka namanne irratti jigimnaami jedhaa viidiyoo waraabaati Oromoo miiliyoona tokko isinitti kennaa miiliyoona tokkoon sana guurtanii kaatanii 100 itti geessitu zirzirii gootanii birrii 10 sobdanii 900 akkaawuntii keessan irratti hafaa sooressa taatu jechuudha. Istaayilii kanaan malee horuun hin jiru. Akkas godhaa jechuudha Oromoo kiyya gargaarsaan horaara namni gargaarsa nama gargaaru yeroo gabaabaa keessa miiliyoona ta'uu danda'u. Itoophiyaa keessatti namni hedduun akkasii bar nagar akka baay'ee nama amma wajjii dhiisee bar kaameeruma qopheeffateetuma baadiyyaa karaarra deema bar. Micoon deengadaatu nagar eenyu Fiyoona. Kuma kudhan isii kenna itti waa daagalte kuma tokko kennitee fi kuma 9 immoo dhiifte bar. Viidiyoo waraabbate. Samboota namni irratti qaalitti namatti himatu akkasitti dubbii sirbaatee dhiifama gaafattee jechuudha. Namni amanamuu baay'ee miidiyaa kanarratti. Wallahi dhugaa rabbii namni akkasitti kaameeraa qabatee fuuldura namaa deeme akka waan nama gargaaru hin jedhu hundisaa yeroo gabaabaa keessatti miiliyoonera ta'a hundisaa hin hora. Kennaa baqqaliyaanis jalqabeera jedha bar. Maal jalqabda obboleessoo gargaarsa moo? Yaa Abdus duba bakka amma ati rabbii sin dhukkubsinaa shi ministii qiyya. Dhukkubsadhu wallahi. Otuman dhukkubsadhe akka Oromoon na gargaaru yoo